Tolee, obboloota koo akkam jirtan nagaan nagaa caaluu bakka jirtanitti isinii baay'atu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii fi jalatti argamtan hundumti keessanuu baga jiraattan isin jira nagaa kootii akka nagaa taatan isinillee abdiin qaba. Har'a qophii tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Odoo gara qophii keenyatti hin darbin kabajamtootaa fi daawwattoota koo video kana like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalama. Warroonni maatii taatan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a video isinii qabadhee dhufe innis maali yoo jettanii video kana sargii wayii affeerramee anis immoo hordoftoota kiyyaa sargii kana isiniif qooda jedhee goddanyaa kiyya sargii godhattee biyya namaa kan sargii odoo hin taane qalabatii godhatanii ijoolleen biyyatti illee wal beekanii waliin guddatanii waliin baratanillee biyya kanatti qalabatii godhatanii sargiin garuu yeroo biyyatti galanii bas qalabatii godhatanii na affeeran ani immoo isin affeeruudhaaf qabadhee dhufeen jira. Akkuma argitan kunoo sargiin haala kanaan yaa biyya ormaa keessatti wanti biyya ormaa keessaa hin bareedu maaliif sodaadhaan mana keessatti akka biyya ofiitti firii ta'anii hojjechuun hin danda'amu waan ta'eef yaa affeerramee kan dhufanii mucayyoodhaan wal beekna iddoo tokkollee hojjennee turre. Isaan immoo mucaadhaan biyyatti wal beekanii waliin guddatanii waliin baratanilleedha. Annaa biyya kanatti qalabatii godhatanii galanii sargii godhachuudhaaf innaa akkasan isin jedhaa kunoo haala kanaan qophaa'ee wanti hundumtiyyuu garuu yeroon immoo galgala jechuudha. Galgala fa'aa biyya kanatti maaliif biyya mana keessattis waan ta'eef yeroo ammaa kana biyyi namaa baay'ee sodaachisaadha. Innaa kunoo mana keessatti haala kanaan jechuudha qopheessinee fi affeerraa kanarratti argamnee jirra. Yaa affeeraan irratti argamne kana immoo isinis akka irratti argamtanii jedhee isini qabadhee dhufeen jira. Dhiifama dogongora sagalee namni jira garuu inni akkasuma isiniin jedha. Akka itti bohaartan abdii guddaan qaba. Obboloota koo baay'ee namatti tola. Yaa waan biyya ormaati malee waan biyya ormaati odoo biyya ofii keessa ta'ee biyya firiidamii qabu keessa ta'ee yaa wanti kanatti qophaa'e hundi baay'ee bareeda. Biyya keenya keessatti odoo ta'e jechuudha baay'ee namatti tola. Ani isiniin jedha yaa maal godhanii bakkuma jirantu jiruudha. Yeroon teessee nama eegduudhaaniiti gaa'ela isaanii wal kaadhimachuudhaaf haala kanaan qopheessanii jiranii. Yaa'unis maddii dhaabballee goddanyaa biyya kana gargaaree haala kanaan qopheessinee fi jirraa sargii isaanii kanan isin jedha. Yaa sargii immoo nama waraabne maaliif wanti kun jechuudha yeroo nama gallaqeessu kana biyya namaa kana keessa baay'ee sodaa tullee jira. Waan kana ta'eef namoota hin waraabne isin jedhan kana jecha wantoota qophaa'e jechuudha. Isiniif qooda qabadhee dhufeen isiniin jedha. Sargii isin immoo isin affeeree jira. Akka narraa hin hafne isiniin jedha. Yaa yeroo hunda affeerra jettee yeroo hunda affeerta jettan immoo nan nuffinaadha. Waan isin jaalladhu waan isin kabajuuf yeroo hunda isin affeera jechuudha. Innaa kana fakkaatamee baay'ee namatti tola. Baay'ee sargiin haala ho'aadhaan qophaa'e yaa waan biyya namaa keessatti waan biyya ormaati mana keessa gadi ba'anii taphachuun gadi ba'anii hin jiru waan ta'eef wanti xiqqoo ishii nama daangeessu isa kana malee akkasuma isin jedha. Waa baay'ee namatti tola mana keessatti. Haala kanaan wanti hundi qophaa'e
achii biyyattillee maatiin akkasuma maatiin isaaniillee dargasanii lakkalachiidhaayyuu maatiin illee dargasanii achiillee qalabatii gochaa jiranii ijoollis immoo asitti immoo qalabatii isaanii godhachaa jiranii haala kanaan jechuudha. Yaa biyyooma keessatti namallee hin barbaachisu ijoolleen immoo waan ijoollee naannoo tokko ta'anii ijoollee waliin guddatanii fi qalabatii godhatanii kanuma walii wal godhachuudhaaf haala kanaan qopheessanii isin jedha. Innaa obboloota koo turtiin keessan anuma waliin hanga dhumaatti na waliin ta'an isin jedha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwata. Yaaba. Sagalee wacaamoo irraa ilqannase baay'ee wacanii ijoolleen hin taphatanii anis hin jedhee waraabaa jira haala kanaan jechuudha. Akkasumatti tola kun qaba isin jedha obboloota koo yoo isiniif tolee laayik sheer godhaa irra deemuudhaan immoo gaafa sargiitillee isiniif kun guyyaa qalabatiiti gaafa sargiitillee yoo rabbi jedhee biyya keenyatti gallee biyyatti irree irratti argamu dirqama goote biyyatti yeroo galleellee haala gaariidhaan alatti bakka haala firii ta'e isin waraabee isin rakkisa biyya keessattuu ta'e ijaarree furraallee waraabee waan akkasii waa hunda mul'isee isin agarsiisuu hin danda'a. Ammaaf yeroodhaaf kunuunsuma kana isin jedha. Lafti immoo lafa galgalaati. Yaa biyya kanatti warrumti baadiyyaatu sarbii isaanii halkanii akkuma beekamu guyyaa warrumti abbaa biyyaa keenya halkanuma godhatan sarbii keenya keessatti jechuudha. Akkasumas isin jala sagaleen koo inni gama ta'e hin beeku. Hordoftoota kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi keessan video biyya kana sheer walii gochuudhaan akka wal biraan keessan laayikii hin dagatinaa. Koomentiillee ijara kanallee eebbisaadha. Misirroowwan kanallee eebbisaadha. Sirba misirroollee naa jalaa badee jira. Sirba misirroollee sirbiin jira. Akka yeroo sargii jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon ani isin jedha. Daawwattoota kabajamtoota hordoftoota koo daawwadhaan isin jedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee akka jiru biyya ormaa keessatti wanti qophaa'e waan hedduu namatti toludha. Haala gaariidhaan qopheeffatanii hedduu namatti tola. Ijoolleen nu waraabin jedhanii illee nama waraabuun sirrii miti keessan galchine ijoollee jechuudha. Yoo rabbi achiin nu ga'ee biyya keenyatti nu galche guyyaa sargii isaanii waraabee galchine dhiisaa